Mallattoolee warroonni dhiiraa shamarran dhugaan jaallataniif qaban. Shamarran keenya hedduun kan yeroo har'aa sooshaal miidiyaan sobamaa jirtaniif rakkachaa jirtan jaalala dhugaa akkamitti nu jaalataa kan wallaaltanii rakkachaa jirtan. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ashama harka fuunee Oromoo guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin jaalala dhugaa namoonni hedduun rakkachaa jiran. Dhiirri dhugaan nama jaallatu tokko keessattuu mee har'aa kan sooshaal miidiyaa haa ilaallu. Fageenya addaa carraan jireenya adda nama fageessee biyya tokkorraa biyya tokko taa'ee namoonni hedduun kan wal jaalatu wal hawwaa akkasuma hedduu wal dhoobataa. Kana jechuun kiyya jaalalli ijaan qabu garuu ammootuyyuu qalbiin isaa kan jaalalaa hedduu ija kan qabduu fi ijji sun yeroo hedduu nama jaalatu arguuf kan kajeeltu kan hawwituu fi hedduu miira addaa keessaa kan nama seensisudha. Namoonni galaana jaalalaa yookiin bahara jaalalaa keessa jiraatan addunyaa kanarratti waan hunda kaayyoos tahee jireenya isaanii ni irraanfatan. Wantoota bitaa fi mirga isaaniitti argamu hundaayyuu ni caalchifatan. Kana jechuun maatii irraa eegalee hanga lubbuu isaatuyyuu jaalallee isaa caalaa kan jaallatuu fi waan jaalalleen isaa jettu yeroo hunda kan dhugoomsudha. Dhiirri dhugaan nama jaallatu tokko keessattuu mee waa'ee fageenyaatiin wal qabsiisee haa dubbadhu. Yeroo hedduu bilbila ganamaa fi galgala kan siif bilbilus yoo hin dandeenye miiseejii sarara takkas lamas taatu jecha bareedaa taheen akka bulte akkam oolte yeroo hunda kan siif barreessu. Kana namoonni hedduun xiinxaltanii hubachuu ni dandeettan. Asirratti kan isiniif galuu qabu dhiironni hunduu akkam bulte akkam oolte inuma barreessan. Haa ta'u malee namni si jaallatu osoo jechi isaa yaanni isaa yeroo hunda hin jijjiiramin akkam oolte akkam bulte galgalaa fi ganamaa kan siif barreessu. Xiqqaatus barreeffamni isaa guyyaa hundaa osoo hin ifatiin hin jijjiiramin isuma taha jechuudha. Garuu namoonni hedduun yeroo hajaa yookiin dhimma sitti qaban si barreessuu danda'an, si hordofuu danda'an. Dhimma ofii yookiin hajaa ofii xumurannaaniin ammootu si irraanfachuu fi si dagachuu danda'an. Kanaaf har'aa kan dubbadhu dhiirota dhugaan jaalala namaaf qaban mallattoolee isaanii irraa. Dubartii keenya hedduutu gaafii kana keessan nagaafachaa jira. Akka dhuunfaa kiyyaatii fi akkasuma ogeeyyii jaalalaa irraa dubbisee dhageeffadhetti dhiirri dhugaan nama jaallatu akkuma reef isiniin jedhee sooshaal miidiyaa kamiinuu haa ta'u yeroo hunda ganamaa fi galgala oolte bultee jedhe si dubbisa yookiin si bilbilee si haasofsiisa. Yogguu si haasofsiisu kana irra caalaa jechuudha waa'ee kan kee kan si qoratudha. Kana jechuun isaa inni siif banamaadha. Guutumaan guututti maatii keetis tahee hiriyoota kee irraa wantoota ati irra oolte baruuf hedduu barbaada. Haa ta'u malee ati na eega yookiin maaf akkana na qorata jechuun kan kee waan hin oolle. Akkasitti ilaaluu osoo hin tahin inni guutumaan guututti keessi isaa siif banamaa waan taheef yookiin ammoo yaadaa fi akkasuma ammootuyyuu gammachuu kan kee guuttachuuf sirraa qoodachuuf bakka guddaa siif qaba jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa maatii kan kee quba qabdaa jedhee si gaafachuu hiriyoota kan keetis tahee namoota ati jaalattan hunda si wajjin jaalachuudha. Inni kun tokkoffaadha. Inni lammaffaan ammootuyyuu yeroo hunda gammachuu kan kee malee gadda kan kee hin barbaadu. Kana namoonni hunduu ni beekan. Dhiirri dhugaan nama jaallatu tokko hedduu haasawee sitti dheeressuu hin danda'u. Sababbiin isaa jaalala dhugaa waan si jaalatuuf kee qofa dhageeffachuu barbaada. Ka ofii hin haasayallee yoo jedhe irra caalaa akka kan kee ati haasoytuuf bal'isee mirga siif kenna. Irra caalaa dhiirri dhugaan si jaallatu waan ati jettuun hunda ni godha. Kana jechuun namoonni keenya yeroo hedduu karaa faallatti fudhatan waan ati barbaaddu hunda ni godha jechuun kiyya jaalala dhugaa waan siif qabuuf jecha waan gaaris tahee badaan hedduu itti tola ni gammachiisa. Gochi ati gootu guutuun isaa hedduu ittiin boona hedduu itti gammada. Haa ta'u malee wantoota ati hojjettu yeroo hedduu si faarsuu fi si bira haasahuu hin danda'u yookiin hin barbaadu. Kun jaalala dhiira dhugaan nama jaalattus hagam ati jabdus taatu baay'ee sin faarsu garuu si duuba waan kan kee yaaduu fi waan kan kee haasahuu malee inni jireenya isaa arrabni isaa gammachuun onnee isaa guutuun duumessi jaalalaa qoma isaa guutee dachii fi samii kan fakkaattu isa keessatti wal gahe. Kana boodas jechuudha dhiirri dhugaan si jaalatu tokko maallaqa yookiin
qabeenya ati qabdus tahee fiizikaalaan waliin madaalchisu. Ati fungee funyaan hin qabnes yoo taate namoonni funyaan qabanis kan barbaade shamarree yoo dhufte isiin hin dorgoman. Sababbiin isaa waan dhugaan inni si jaalatuuf si'ii fungee funyaan hin qabne tanatuyyuu hedduu warroota funyaan caalu qabu kan itti caalu waan taheef jecha dhiirri dhugaan si jaalatan hanga barbaadde ati wallaaltuu taatus si barsiifachuuf yaalii guddaa godha malee wallaaltuu jedhee si biraa hin baqatu. Dhiirri dhugaan si jaalatu hanga barbaadde ati rakkattus rakkoo kan keessi wajjiin dhaabbatee yoo danda'e furmaata godhee yoo dadhabe si wajji rakkacha malee rakkoo san keessatti si gatee harka si jalaa hin fudhatu. Dhiirri dhugaan si jaalatu kamiyyuu haa ta'u har'a dhiirota shamarran jaalatan qofarraa haasaa jirra. Abbaan manaatii fi haadha manas guyyaa biraa qabadhe kan isiniif dhufu. Asirratti kan isin adda baafachuu qabdan dhiirri dhugaan nama jaalatu karaan hangam fagaatus yeroo hunda garaan isaa kan si bira jiraatu. Dhiirri dhugaan si jaalatu shamarran barbaade wajjin osoo haasahee gammachuu hin argatu. Kanaaf namoonni hedduun yeroo har'aa dhiirri jaalala akkasitti dhugaan namaa qaban parsantii 100 takkanatti fakkaata. Sababbiin isaa guutuun isaa wallaaqee dhiironni hedduun shamarran sobaan lafarraa xaragee kana qofa osoo hin tahin jaalala dhugaa of keessaa balleessee dhiqee jaalala sobaatiin jiraata waan taheef dhiirroleen mallattoolee jaalala dhugaa namaaf calaqqisiisan tokko tokko qofa. Dhiirri dhugaan si jaallatu qabaatus dhabaatus sirraa fagaatee jiraachuu hin filatu. Wanni isin asirratti gadi fageenyaan beeytanii hubachuu qabdan dhiirri dhugaan si jaalatu qabeenya qofa dalaydee haa fiddu osoo hin tahin dhabee beela'ee si wajjin jiraachuu filata. Dhiira qofa osoo hin tahin kuni ilma namaa guutuudha. Kanaaf dhiira qofa isinitti fakkaatiin kan dubartii irraallee guyyaa biraa isiniif dubbadha. Itti aansuun dhiirri dhugaan si jaallatu wanni qabu guutuu yoo siif tahe waan hundi siif hanqata. Kana jechuun kiyya ilaalchi isaa wanna kamuu yoo siif tahe waan itti gammadduu fi waan itti quuftu hin fakkaatu. Garuu yoo ati dhugaan gammadduu baattes gammaddee fakkeessite akkasuma immoo jaalala inni siif qabu hubattee qalbii isaa eede hedduu kan gammaduu fi addunyaa kanarratti gaariin akkasii isaaf hin jirtu. Sababbiin isaa waan hedduu dhiphatee xiqqaatus guddattus waan si gammachiisu godhe ati gammachuun irraa simatteef hedduu keessi isaa gammadee boqota. Kanaaf dhiirri dhugaan si jaalatu shamarran barbaade tokkoonuyyuu si madaalchisu. Kanaaf dhiirri dhugaan si jaallatu dhiirrolee biraa qawaayee kan kee faarsan haasahanis yoo dhagaye hedduu hinaaf. Dhiirri dhugaan si jaallatu ammas irra deddeebi'ee dhiirrolee yeroo hedduu si dubbisan dhimma hojiitis tahee dhimmoota garaagaraatiin tarii ati dhiirota hedduun quba wal qabaachuu yookiin hariiroo waliin qabaachuu inni malta. Haa ta'u malee dhiirri dhugaan si jaallatu hariiroo hojiis tahee jireenya dhuunfas akka dhiira tokko wajjiinuyyuu hariiroo uumtu hin barbaadu. Sababbiin isaa jaalala dhugaa waan si jaalatuuf ati ta'isaa qofa taatee akka jiraattuu fi akkasumaan guutumaan guutuutti si dhuunfatu waan barbaaduuf isa hinaaffaa jedhan san hinaaffaa jaalalaati. Dhiirri dhugaan si jaallatu yeroo hedduu dhiirota biraa biratti akka miidhagdus tahee akkasuma ammoo akka wantoota gaggaarii hojjettu hin barbaadu. Sababbiin isaa dhiironni biraa akka si jaalatan waan hin feeneef. Itti aansuun ammoo dhiironni yeroo hedduu dhugaan nama jaallatan baasii fi xaarii hedduu kan sirratti baasan. Kana jechuun maallaqa qofa osoo hin tahin dadhabbii humna isaas tahee jireenya ofii guutuu kan si fedhu. Dhiirri dhugaan si jaallatu waan si dhabuu hin barbaanneef yeroodhaan furmaata godhee karaa tahee si gaa'ilachuu yookiin akka abadda manaa isaa taatu barbaada. Dhiirri dhugaan si jaallatu osoo abbaan kan kee jaaraa miti mootummaa biyya bulchus tahee kallattii kamiin isa jalaa si fudhachuu barbaada malee maallaqa walitti qabatee walitti kuufadhee booda si fuudha jedhee lafa si taa'u. Dhugaan yoo si jaalata tahee akka dubartiin dhibbi jaalatee tokko qofti fuudhu waan beekuuf jecha. Dhiirri dhugaan si jaallatu waggaa 5-6 hojjettee si fuudhaa miti ji'oota 5 addaan turre jedhee hin yaadu. Dhiirri dhugaan si jaallatu yeroo hunda si wajjin jiraachuu kan haasa'uu fi dhaga'u. Dhiirri dhugaan si jaallatu yeroo tokkoyyuu waa'ee maallaqas tahee jireenya sitti haasa'uu hin barbaadu. Kana jechuun guutumaan guututti jireenya dagataa osoo hin tahin hanga si argatutti dhimma biraa sitti haasa'ee si hojjaa jechuu yookiin ammoo yaada jaalalaa malee yaada biraa sitti haasa'uu hin barbaadu. Dhiirri dhugaan si jaallatu waa'ee fedhii foonii yookiin ammoo walqunnamtii saalaa irraa namatti hin haasa'u. Sababbiin isaa guutuun qomni isaa yookiin duumessi jaalalaa qoma isaa onnee isaa waan guuteef jecha
fedhii foonii takkallee isatti hin jiru. Kana jechuun sin jaalatu sittiin hajamu osoo hin tahin hedduu waan si jaallatuuf waan si abdatuuf boruuf ammoo iyyuu akka si wajjin gammadu waan abdii guddaa qabu si argatee jireenya guutuu si wajjin fedhii foonis ta'e si wajjin dabarsuu waan barbaadu haala kanaaf jecha yeroo hedduu dheerinnaan akka si argatuu fi akka har'a si argatee si dhabu hin barbaadu. Kuni mallattoolee dhiirri dhugaan nama jaallatu. Dhiirri dhugaan si jaallatu ati haadha kee jaallattu haadha kee si wajji jaallatu, abbaa kee jaallattu abbaa kee si wajji jaallatu. Guutumaan guutuutti maatilee kan kee guutuu hiyyeessa barbaadanis tahanii sooressas yoo tahan si wajjin kan jaallatuu fi si wajjin kan kabaju. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waa'ee jaalalaa irraa dhiira dhugaan nama jaallattus tahee shamarran qabadhee dhufa.